Yoo yaarka fuunee kan jirtu kabajamtootaaf hordoftoota Waliif TV nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaadha qabu jecha oduu guyyaarraa qindeeffannee isin biraan geenya. Oduu guyyaarraa waliin Andaraartuu Garbaati. Hoteelli Aboolaa magaalaa Finfinnee naannoo Jamootti argamuu fi Sooraan keessatti du'ee cufame. Sirni awwaalchaa koomediyaan Sooraa Abdataa har'a Bataskaana Gabreelitti raawwatame. Koomediyaan Sooraa Abdataa kaleessatti barii jechuunis halkan roobii darbe magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo jedhamuun beekamutti du'ee reeffisaa argamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Reeffi Sooraa Abdataa poolisiitiin fudhatamee hospitaala Phaawulos erga qaqqabee akkaataa du'asaa ilaalchisee gama poolisiitiinis ta'u hospitaala Phaawulosiin utuu homtuu hin ibsamin guyyaa kaleessaa reeffisaa gara bakka dhalootasaa godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti geggeeffameera. Reeffi koomediyaan Sooraa Abdataas har'a ganama magaalaa Jaarsoo kan qaqqabe yoo ta'u mana maatii isaarraa fuudhamuun Bataskaana Gabreelii Jaarsootti bakka maatii fi dinqisiifattoonni isaa jiranitti sirni awwaalchasaa raawwatameera. Koomediyaan Sooraa Abdataa artistoota yeroo dhiyoo hojiilee koomedii afaan Oromootiin jaallatamummaa guddaa horachaa jiran keessaa tokko ture. Hoteelli Aboolaa magaalaa Finfinnee naannoo Jamootti argamuu fi Sooraan keessatti du'e cufamee jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Finfinneetti qabxii darbinsa qormaataa kutaa 8ffaa ifoome. Biiroon barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee qabxii darbinsa qormaata kutaa 8ffaa ifoome. Hoogganaan biirichaa Dr. Zalaalem Molaatuu ibsa miidiyaaf kennaniin barana barattoonni qormaata kutaa 8ffaa fudhatan 50% fi isaa ol fidan gara kutaa 9ffaatti kan darban ta'uu jedhani. Kana malees barattoonni miidhamtoota qaamaa ta'an 45% fi isaa ol fidan gara kutaa 9ffaatti darbu. Barattoota 73,385 qormaaticha fudhatan keessaa 95% ol kan fidan barattoota 46,90 ol kan fidan 1,064 akkasumas 50% fi isaa ol kan fidan immoo 51,859 ta'uu ibsaniiru. Aadde Faantuu Damsee jiraattota naannoo Sumaaleerraa shiraan buqqaanii kutaa magaalaa bishaan gurraachaa jiraniif deeggarsa taasisaniiru. Haati manaa aartistii Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damseen namoota naannoo Sumaaleerraa shiraan buqqaaniif kutaa magaalichaa qubsiifamaniif re'oota 63 arjoomuu ragaan koominikeeshinii magaalaa Shaashamannee irraa argame ni mul'isa. Naannoo Kibbaatti xaa'oon kuntaalli 573 seeraan ala daddabarfamaa ture to'atame. Naannoo uummattoota Kibbaatti xaa'oon biyyoo kuntaalli 573 seeraan ala daddabarfamaa ture to'atamuu ibsameera. Xaa'oon to'atame murtoo mana murtii erga argatee booda qonnaan bultootaaf akka raabsamu taasifamaa jiraachuu ibsameera. Naannichatti hanqina xaa'oo mudate ordofee iddoolee garaagaraatti hojimaanni seeraan alummaa heddumminaan mul'achuu daayirektarri olaanaan ejansii waldaa hojii gamtaa naannoo uummattoota Kibbaa Amariyaa Siraaj ibsaniiru. Aanaalee godina Guraagee Goofaa fi Geedootti xaa'oon kuntaalli 573.5 seeraan ala daddabarfamaa ture shakkamtoota 6 waliin to'atamuu eeraniiru. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa hidhattootaa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa darbe. Naannoo Amaaraa godina giddugaleessaa Gondar aanaa Daambiyaa Lixaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuu fi miidhaan qaamaa qaqqabu manni maree bulchiinsa aanaa Daambiyaa Lixaa beeksise. Hooggantoonni olaanaa ajajaa raayyaa kaaba lixaa ijaarsa piroojeektii Gorgoraa magaalaa Gorgoraa keessatti hojjetamaa jiru daawwachuuf osoo imalaa jiranii qaamoleen hidhatan karaa cufuu isaanii ordofeetii jedha ibsi manni maree aanaa Daambiyaa Lixaa baase. Eenyummaa ajajoota raayyaa ittisa biyyaa daawwannaa kanaaf imalaa turanii fi walitti bu'iinsa uumameen lubbuu darbe dabalatee miidhaa qaqqabe ifatti kan hin ibsine manni marichi uummatni rakkoo jiru mariidhaan akka furu dhaamsa dabarseera. Daawwattoota keenyaa oduun keenya akkuma tuffetti jira oduu baargamaatti sinceessisna. Walitti bu'iinsa Raashiyaa Yuukireen dhaabbachuun Afrikaatti lubbuu baraaruudha. Walitti bu'iinsi Raashiyaa Yuukireen dhaabbachuu jechuun oomishaalee fi midhaanota geejjibaa galaanaan biyyoota birootti ergaman irratti kan hirkatan namoota kumaatamatti lakkaa'aman baraaruu jechuu akka ta'e dura taa'aan gamtaa Afrikaa Azaalii Asumaanii dubbatani. Pirezidaantiin Komoroosii fi dura taa'aan amma gamtaa Afrikaa Azaalii
asumaaniin sirna baniinsa yaa'ii duriiwwan Afrikaa Raashiyaa magaalaa Petersburg itti geggeeffamaa jiru irratti haasawaa taasisaniiru. Hawaasa isaaniin Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti waliin jireenya naga qabeessaa fi waliigaltee midhaanota geejjibsiisuu 2022 hojiirra oolchuutti akka deebi'an hubachiisaniiru. Yeroo ammaa waraanni Raashiyaa Yuukireen yoo itti fufe egereen tumsa jiru balaa keessatti akka kufu hubachuu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf oomishaalee alaa galan irratti kanneen hirkatan namoota kumaatamatti lakkaa'aman baraaruuf furmaata barbaaduun murteessaa ta'uu dubbachuu RT'n gabaaseera. Sababa addaan ciccituu dhiyeessiin qaala'insi gatii rifaasisaan mul'ate ardicha hedduu miidhuu keessanii dinagdee fi wabiin nyaata Afrikaas balaa irratti kufuu ibsaniiru. Nageenyummaan dhiyeessii midhaanii fi xaa'oo Raashiyaa fi Yuukireen irraa dhiyaatu eegamee gara ardii Afrikaa akka galuuf qaamoleen dhimmichi ilaallatu haala mijeessuu akka qaban gaafataniiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin sodaan Raashiyaa yoo hiikame ariitiin gara waliigaltee midhaanitti guutummaatti deebi'uuf qophii ta'uu himaniiru. Dabalataanis Moskoon biyyoota Afrikaa guddachaa jiran tokko tokkoof midhaan bilisaan akka dhiyeessitu waadaa galaniiru. Daawwattoota keenyaa oduu guyyaarraaf qindeeffannee kan hangammaa daawwachaa turtanidha. An Daraartuu Garbaatii nagaatti.